Yeroo san taa'een jedhama bal'ataas naan jedhu. Baga nagaan dhuftan yeroon keenya guddaan kunooti dhufaa jira Kaamingisuun. Hojiin koo inni guddaan barsiisuu, qajeelchuu, agarsiisuu, hojii jalqabsiisuu fi isin deeggaruudha. Kaayyoon koo inni hangafni immoo teeknooloojii fi dhala namaa walitti hidhuudha. Moodela eejensii yookaan eejensii moodel irratti hundaa'uun dhaloonni kun dandeettii isaanii beekanii akka of danda'an taasisuuf guutummaatti qophaa'eera. Teeknooloojii fi ilmaan namootaa walitti hidhuuf amma ka'aa. Dandeettiin keessan biyya jijjiiruuf gaadha. Injifannoon kan keenya. Imala haaraa fi injifannoo kana waliin haa jalqabnuun amsa kooti. Hiyyummaan duubatti hafuu caalu hin jiru. Dhaloota ka'aa. Yeroon itti deemnu humna guddaa fi kaka'umsa olaanaadhaan imala keenya haa jalqabnu. Hiyyummaan hammaan duubatti hafuu caalu hin jiru. Jijjiiramas kan fidu harka maratanii taa'uu osoo hin taane humna keenyatti fayyadamuun yeroo hunda walitti fufiinsaan carraaquudha. Duubatti hafuun hiyyummaarraa hammaata. Kaayyoo keessan galmaan ga'uuf yeroo itti deemtan irra deebitanii yeroo duubattis fuuldurattis ilaaluu qabdu. Amma tarkaanfachuu jalqabaa. Teeknooloojii fi ilmaan namootaa walitti hidhuuf amma ka'a. Meeshaaleewwan gurguddoo akka CTOS, CPS teeknooloojii fayyadamu dandeettii keessan gadi lakkisa. Milkaa'inni kan warra cicceeti. Barsiisuu, qajeelchuu, agarsiisuu, hojii jalqabsiisuu fi deeggaruun gara fuulduraatti isin geessa. Jedhe baay'ee na gammachiisa. CTOS app meeshaa injifannoo fi humna hojii. CTOS app meeshaa guddaa ittiin barannuu fi hojii ittiin uummannuudha. Teeknooloojiin meeshaadha malee hojii miti. Ani akka teeknooloojii fayyadamtanii of jijjiirtan qofan isin barsiisa. Isinis waan har'a hojjedhu kana hojjettu koottaan afaan adeemaa. Teeknooloojiin meeshaadha, hojiin garuu kan keeti. CTOS meeshaa cimaa ati ittiin milkooftuudha. Garuu jijjiiramni dhugaan humnaa fi dandeettii kee keessaa madda. Barachuu fi hojiirra oolchuu. Waan har'a hojjedhu hunda hordofuun akka hojjettan beekumsa qabu hunda isiniif qooduuf qophaa'eera. Koottaan afaan adeemaa. Har'a teeknooloojii fi dhala namaa walitti hidhuun dhaloota of danda'e ijaaruuf harka wal qabannee gara fuulduraatti haa tarkaanfannu. Namummaa inni sirriin mul'ata sirrii fi kaayyoo sirrii qabaachuudha.